Jiddu galeessa akkuma kaleessa isinii ibsaa turretti ciniinsuun siyaasaa faalama gurguddaa fidde lammiileen biyyattii kallattiilee adda addaatiin danqa siyaasa Ameerikaa fi Israa'el yeroo dheeraa shira jiddu galeessaa dalagaa turan biyyoota akka Yemen, Iraaqii fi Suuriyaa, Libaanusii fi kanneen biroo keessa dalagaa turan har'antan immoo gaanfa baafatee ol ba'ee jira. Biyyoota gurguddoo hedduus kallattiidhaan akka irratti xiinxala kennan godhee jira. Waraanni jiddu galeessa kallattiidhaan cimee itti fufuun kun immoo yaaddoo gurguddaa addunyaa ta'ee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa guyyaa har'aas kallattiidhaan akeekkachiisa Iraaniif dabarsanii jiran. Iraan warshaa Israa'el guddicha haleeltee haloo ba'uuf kan dhaadatte ammoo hoogganaa Israa'el osoo hin taane kan Ameerikaatti sodaate. Yooyyaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee adda addaa kallattiidhaan isin biraan geenya. Laayik sheer gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jenna. Pirezidaantiin Masrii Al-Siisiin waraana kan dhaabuu danda'u Tiraamp qofa jechuudhaan guyyaarra jajanii jiran faarsanii jiran. Kanaanis wal qabatee waan qindeeffanne qabna. Tiraamp Iraan wanta nu barbaanne hundaan ni gooti. Waa'ee meeshaa nikulara isaanii ni dhiisu. Galtee nikulara isaanii dabarsanii nu kennan jechuudhaan guyyaarraas dhaadatanii jiran. Yoo Iraan walii galtee irra hin geenye buufataalee humna elektirikaa kallattiidhaan ni barbadeessina ni mancaasna jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump guyyaarraas dhaadatanii jiran. Xiinxala siyaasaa Israa'el Iraanii fi haleeluuf bakka birootti lola itti fufeen garuu hanga ammaatti waraanni Gaazaatti eegalame hin injifatamne. Waraanni Gaazaa keessaas haala addaatiin dho'uusa maddoonni adda addaas garsiisaa jiru. Haaluma kanaan miidiyaaleen Israa'el Iraan tattaaffii Ameerikaan addunyaa mara walitti isii buusuuf goote calumaan fashaleessitee jirti. Yeroo ammaa kanatti mootum eenyuyyuu galata akka waliin galchine garsiisaa jira. Ameerikaan qilleensa irratti haftee jirti. Lammiileen biyyatti miliyoona 30 tilmaamaman kutaalee Ameerikaa adda addaa keessatti mootummaa abaaramaa jechuudhaanis nookiingi jechuudhaan abaarsa isaanii kallattiilee adda addaatiin dhaadannoolee ciccimaa dhageessanii jiran. Opereeshinii waraana keenya Iraan keessatti xumuruuf sirna haaraa ammayyaa waliin haasaa cimaa keessa jirra jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump ergaalee gara X isaaniitiinis dabarsanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru yaaliileen adda addaa kallattiilee adda addaatiin Trump ajjechaa Iraan waggoota 47 darbaniif waraana keenya irratti raawwateef gumaa keenya ni baafanna jechuudhaan kallattiidhaanis dabarsanii jiran. Mootiin Joordaan Abdullah Jiddaan seenanii jiran. Mootiin Joordaan Abdullah lammaffaan wiixata Saudi Arabiyaa seenuun dhaabbanni Press Saudi Arabiyaa gabaasee jira. Kanaaf kanneen biroo wantoota qindeeffanne qabna. Human Rights Watch dhaabbanni mirga namoomaa Iraan Israa'eliin keessatti namoota nagaa irratti meeshaa waraanaa kilaastara fayyadamuun yakka waraanaa raawwattee jirti jedha. Gaafa Iraan kallattii adda addaatiin ofirraa qolattu gocha waraanaa mirga namaa dhiiba jedhuudhaan United Arab dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Human Rights Watch yoo kanaan gabaasu garuu hanga har'aatti lammiilee Paalestaan qe'ee isaanii irratti ajjeefamanii lubbuun namoota hedduu darbee qe'een qe'ee baqattummaa kan taate maaliif callisame kan jedhus barreeffamni adda addaa barraa jira. Gaafa Iraan haleeltu qofa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mirgi Israa'eloota miidhamee jira. Qe'ee isaanii irratti Israa'el pilaastikaan darbattee jirti kan jedhu gaafii walqixxummaa kan faallessus jedhee jira barreessaan ol aanaadha. Yengaa kunis ta'ee sun sagantaa keenya irratti odeessa adda addaa qabannee kan gurra isin buufnu turtii gaarii isin jenna. Pirezidaantiin Masrii Al-Siisiin waraana kan dhaabuu danda'u Tiraampiin qofa jechuudhaan guyyaarraa ifoomsanii jiran. Pirezidaantiin Ijiptii lola amma geggeeffamaa jiru kana dhaabuu kan danda'u pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump qofa jechuudhaan guyyaarraa dhaadannoo isaanii dabarsanii jiran. Pirezidaantiin Masrii Abdallah Fattah Al-Siisiin wiixataarra pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump waraana Iraan kan dhaabsisuun gaafachuun kan gochuu danda'u pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump qofa jechuudhaan gabaasee jira. Siisiin konferensii agarsiisa Adnisa Masrii bara 2026 Kaayiroo geggeeffame irratti wayitii argaman haasaa taasisanii yaa pirezidaant Trump isin malee namni waraana naannoo keenya galoo galaana keessa jiru dhaabuu hin danda'u bira hin jiru jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa ergaa dabarsanii jiran. Maaloo pirezidaantii maaloo piliis waraana kan dhaabuu danda'u isin qofadha. Kanaafuu gargaarsi keessan barbaanna. Kana gochuuf dandeettii qabdu jechuudhaan
isaanii Reuters gabaasee jira. Pirezidaantiin Ijiptii Aysiisiin kallattii adda addaatiin yeroo ammaa kanatti Ameerikaa wajjin michummaa isaa cimsachuudhaaf kana godhe kan jedhus qe'inni adda addaa mul'achaa jira. Kunis ta'ee sun Siisiin koonfaransii agarsiisa annisa Masrii bara 2026 wabeeffachuun Kaayiroo geggeeffame irratti wayitti argamanitti pirezidaantii Tiraamp isin malee namni waraana naannoo keenya dhaabuu hin jiru kanaafuu humna qabdanii nu cinaa dhaabbadhaa lola qarqara galoo galaanaatti geggeeffamaa jiru dhaabsuudhaaf waan dandeettan godhaa jechuudhaan yeroo warwaatu mul'ate jechuudhaan xiinxaltoonni adda addaas dubbachaa jiru. Trump Iraan waan nuti barbaanne hundaa Iraan ni gooti waa'ee meeshaa nukleeraa isaanii ni dhiisu galtee nukleeraa isaanii dabarsanii nutti kennu garuu kana yoon goone Iraanonni kana booda biyya hin qabaatanii ni balleessina akka barbaanne goona nu malee ajajamuu hin dandeessu nuti isaan ajajuu danda'a jechuudhaan waan kiyyeeffatan qaba yoo Iraan walii galtee irra hin geenye buufataalee humna elektirikaa wiirtuu boba'aa fi odala horgaa guddaa guutumaan guututti haleeluu dandeenya jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatanii jiran. Kunis ta'ee sun lakkii wanti kun hojiitti jijjiiramaa kan jedhus gaafii hunda keenyaati. Iraan warshaa Israa'el guddicha leeltee jirti aloo ba'uuf kan dhaabdatte ammoo hoogganaa Israa'el osoo hin taane kan Ameerikaatti durse. Warshaan Israa'el boba'aa qulqulleessu kanaaf itti argamu haleellaa misaa'ila Iraanii fi Libaanus irraa furgaggaanfamee haleellamuu isaa maddoonni adda addaa ifoomsaa jiru. Maddi oduu Israa'el chaanaalii 12 haleellaa warshaa murteessaa Israa'eliin irratti raawwatame kan ilaalchisee akka jedhetti haleellaa kana miidhaan guddaan isaan irra qaqqabu isaa ifoomsee jira. Raadiyoon raayyaa ittisa biyya Israa'elis akka beeksisetti warshaan boba'aa qulqulleessu kun irra haleellechi miidhaa qaqqabeen miidhamuu isaa ifoomsanii jiran. Dhaabbata wal fakkaataa biraa Israa'eliin torbaan tokko dura misaa'ila Iraaniin akka furguggeeffamee rukutame ibsanii jiran. Haleellaan kun haloo ba'uuf ammoo hoogganaa ba'ee dhaadate kan Israa'el osoo hin taane kan Ameerikaati. Kun immoo kisaaraa guddaa nu dhaqqabsiise jechuudhaan biyyittii Israa'el Doonaald Tiraampiin qeequu jalqabde fakkaata. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga warshaan boba'aa guddichi Israa'el kun haleellame booda Iraan irratti haloo ba'uuf dhaaddatanii jiru. Doonaald Tiraamp haleellaa kanaaf Iraan yeroo dhiyootti akka gatii kafaltu Washington Postiin ifanii jiran. Kanaanis wal qabatee Iraanis nuti ammas taanaan kallattii kamiinuu qophiidha jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif ergaa dabarsitee jirti. Waraana miliyoona 2 qabna ammaaf immoo miliyoona 1 isinitti qopheessinee jirra. Birmadummaa biyya keenyaa ni kabajna. Har'as kaleessas Ameerikaadhaaf gad hin jennu. Waggaa 25 isiniif qophaa'aa turre gamoo ijaarachaa turre induustiriilee adda addaa osoo hin taane induustirii birmadummaa keenyaaf lafa keenyaaf eenyummaa keenya nu kabachiisu ijaarachaa turre ammallee kallattii kamiinuu Ameerikaadhaaf qophoofne jira. Diinota waloo keenya Ameerikaaf Israa'eliin ofirraa deebisuuf humna gahaa qabna. Kallattii kamiinuu isin simachuuf qophii keessa jira jechuudhaan pirezidaantonni saayintistoonni Iraanii akkasumas immoo gareen Islaamic Riippaabilikiidha miidiyaalee hawaasummaatiin ifoomsanii jiran. Miidiyaan Israa'el Haartis Iraan tattaaffii Ameerikaan addunyaa mara irratti walitti isii buusu gootee collummaan fashaleessitee jirti jedha. Iraan addunyaa guutuu irratti xiyyeeffachuu dhabuu isiitiin kaayyoo Ameerikaa galma hanqistee ciminnoo fi mirkaneessitee jirti. Amma Tiraamp murteessaa ta'e murteessuu qaba. Waraana kan hammeessuun yookaan xumuruun akkasumas waraana dhaabuuf walii galtee irraa akka ga'ee fi fakkeessuuf ibsa sobaa fi olola miidiyaa irratti dabarsuun qofti hojii idilee ta'ee jira. Ameerikaa salphisee jira. Kallattii kamiinuu biyya guddoo kaleessa addunyaa irratti namni akka waaqaatti ilaalaa ture har'a immoo xiqqeessee jira. Namtichi sheexaanaas jedhanii jiran kallattiilee adda addaatiin maddoonni adda addaa akka mul'isaa jiranitti ga'umsi har'a pirezidaantiin Tiraamp irra jiru ga'umsa biyya guddoo addunyaa tanaan wal simuu miti. Kanaaf lammiileen Ameerikaa miliyoona 30 ta'an karatti ba'aniitiin hiriira nooking jedhu kan gaggeessaniif kanuma waan hubatan fakkaata jedha. Opereeshinii waraana keenya Iraan keessatti xumuruuf sirna haaraa ammayyaa waliin haasaa cimaa keessa jirra jechuudhaan itti dabaluunis pirezidaantiin Ameerikaa akkuma itti fufetti jira kan jedhanis yaada hedduun mul'achaa jiru. Strait of Hormuz hatattamaa yoo hin banamne buufataalee humna ibsaa hundarrattuu rukuttaa geggeessana jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa ammas dhaadachaa jiru. Dhaaduun kun yoo yoom hojiirra oola kan jedhus hedduun isaanii kallattiilee adda addaatiin mul'achaa jira. Tiraamp ajjeechaa Iraan waggoota 47 darbaniif waraana keenya irratti raawwatteef gumaa keenya ni baafanna jechuudhaan ammas dhaadannoo biraa kan dhageesse pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp
mootiin Joordaan Abdullah jiddaan seenanii jiran. Mootiin Joordaan Abdullah lammaffaan wiixataarraa Suud Arabiyaa seenuun dhaabbanni Pirees Suud Arabiyaa gabaasee jira. Amiira gonfoo Suud Arabiyaa Muhammad bin Salmaan buufata xiyyaara idil addunyaa mootii Abdullazizitti argamuun Abdullah simatanii jiran. Daawwannaan kun kan taasifameef yeroo waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraanii waliin wal taasisaa jiran hordofe haalli naannichaa hammaataa ta'ee dhufe kanatti ta'uu isaa maddoonni adda addaa gabaasaa jiru. Pirees Suud Arabiyaanis irra deddeebi'ee gabaasaa jira. Suud Arabiyaa fi Joordaan dabalatee biyyoonni Arabaa fi Islaamaa naannicha hedduun walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne ciichanii dubbatanis Iraan irra haleellaa isaan mudachuun hin oolle. Nuti garuu kan jechaa jirtu Iraaniin har'allee kan gaggeessaa jirru ollaawwan keenya yookaan michoowwan keenya osoo hin taane iddoolee istiraateejii waraana Ameerikaatiif bu'uura ta'uudhaan mandhee ta'anii tajaajilaa jiran irratti haleellaa gaggeessaa jirra malee obbolawwan keenya ollaa irratti miti jechuudhaan Iraan yaadasii dabarsitee jirti. Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch Iraan Israa'el keessatti namoota nagaa irratti meeshaa waraanaa kilaastara fayyadamuun yakka waraanaa raawwatte jechuudhaan gabaasee jira. Armaan dura Paalestaan irratti lammiileen nagaa kallattiilee adda addaatiin lubbuun isaanii badaa ture. Human Rights Watch eessa ture? Har'a immoo kallattiidhaan Israa'eliif sagalee ta'a kan jedhus komii biraa kaasee jira. Human Rights Watch akka jedhutti Iraan Israa'eliin keessatti namoota nagaa irratti meeshaa waraanaa kilaastara fayyadamuun yakka waraanaa raawwattee jirti jedhee gabaasuun isaa komiilee adda addaa akka isa mudatus gatee jira jedhu. Kanaan duratti yoo hafe torbaanota muraasa kana keessatti qofa waa'een lammiilee Iraanii fi Libaanoon keessatti boombii Ameerikaa fi Israa'eliin ajjeefamanii 60 hoo akkam ta'e jechuudhaan gaafiin itti fufe. Kun yakkaa miti moo qananiidha jechuudhaan barreeffamoonni adda addaa wal harkaa fuudhamanii barreeffamaa jiru. Kunis immoo rakkoo amman hin jedhamnedha jedhanii kallattiilee adda addaatiin darbaa jiru.